Arrabsoo Oromoo irratti nuti weerarabnee jirra, ari'amnee jirra jechuudhaan arrabsoo Oromoo irratti intalli tuni dubbattee turte irratti jechuudha. Social media kanarratti ajandaa guddaadha taheeti jira. Garuu intalli tun yeroo garagaraatitti waan akkanaanuma dubbatti. Inni kun maaliin ajandaa tahee isa jedhuudhaa fi hedduu Oromoota biratti kan komii kaase jechuudha. Akkasuma ammasii Ustaaz Ahmadiin Jabal. Ustaaz Ahmadiin Jabal illee har'a ustaazas bakka isaan dogoggoranitti ustaaza jennee biraan dabarru qeequun dirqama jechuudha. Garuu haa ta'uti ammoo jalqaba irratti keessattuu waa'ee Ustaaz Ahmadiin Jabal irratti waan dubbadhu narraa dhageessaniiti achi booda yaadanaaf kennitan jechuudha. Ustaaz Ahmadiin Jabal maal jedhan keessattuu waa'ee qeeroo irratti jechuudha. Bakka ijoo Oromoodhaati tuqan jechuudha. Ustaaz Ahmadiin Jabalis waa'ee kanaati waliin ilaalla. Jalqaba irratti ammoo mee kan intala Asteer jedhamtu kana jechuudha. Viidiyoo xiqqoo tana isin dhageesseetiin walitti deebina. አንሴፍ የሆነ ስሜት ተሰማኝ። ታክሲ ረዳት አካባቢ ስለ ስርዓት የሚያስከብሩት እና ተወረናል ማለት ትችላለህ። ተወረናልና ለመኖር አስጊ ደረጃ ደርሷል የአዲስ አበባ ህዝብ። የትም ቦታ ብትሄድ ማለት ነው የሚያጋጥምህ ባይተዋር የሆነ የአዲስ አበባን ህዝብ ስነ ልቦና የማያውቅ በዛ ላይ ከተማ ጠልና የከተማን ሰው እንደ ጠላት የሚቆጥር ነው። የትም ቦታ ሄደህ ከማንም ጋር መግባባት አትችልም። ከቀበሌ ጀምሮ መንገድ ላይ ሁሉም የሚያስተናግድ ኢቭን ሁሉም ቦታ አሁን በተለይ በጣም የተለየ ካፍቴሪያም ብትገባ አስተናጋጆች ሆነው እና በጣም ከባድ ነገር ነው። ስነ ስርዓት የላቸው በጣም ሰው ያከብሩ ከተማ ይጠልናቸው በራስ ጉዳይ እንኳን ከሳክ በእነሱ ቋንቋ ወይ የሳክ ነው የሚመስላቸው። ይሄ ከብሔር ምናምን አስተሳሰብ ያለፈ ነው። ምክንያቱም በርከት ያሉ ናቸው። ስልክ ይነጠቃል። ለስልክ ሰው የሚገሉ ሰዎች ናቸው። እንዴ አንተ ጤነኛ ነገር ያወራ ቅኔ ነው የምታወራው ይሉና ይተረጉሙታል። በቃ ሰገጤው ከፊት ነው ያለ በሐሳብ አልተግባባኝም ብሎ ሊፈነክተ የሚነሳ ማለት ነው። ሁሉም ላይ ደግሞ የበታችነት ኮምፕሌክስ አለባቸው። በፀጉርህ ልክ ነው እነዚህ ከተማ ይጠል የሆኑ ወጣቶች ከተማውን ይወረሩት። ቅርብ ጊዜ እንደውም የሆነ ፎቶ ያየው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድንም መልስ አብዲሳ የአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያለበት ልብስ ለብሰው ውስጣቸው አለች እኮ ኢትዮጵያ። ይሄ ዘር መራሹ ፖለቲካ የፈጠረላቸው ፓርቲና አዳዲስ ባንዲራዎች ናቸው የመጡት። እኔ እውነቴን ነው የምነግርህ አይደለ ኢትዮጵያ ውስጥ መጤ ጨርቅ የበዛው ወያኔ መራሹ ኢህአዴግ በሚመራው ዘመን ላይ ነው። Asteer Badhaadhe ka social media kanarratti namni hin beekne waan jettanatti hin fakkaatu. Artistiidhaas akkasuma ammas yeroo garagaraatti ajandaa akkanaa kana keessattuu waggaa afran kana jechuudha. Haga warroonni akkanaa kun bilisoomanii ajandaa akkanaa kana uummataa kennuudhaan jechuudha kan isiin beekamtu. Asteer Badhaadhe waan isiin amma jette kun tarii namoota tokko tokko kan hin galinii fi nuti weeraramneeti jirra. Bakka hunda oofisa bakka gartee waajjira namni ol seenuu hunda Cafe fi hoteela dabalatee namoota gartee afaan Oromoo dubbatan kan warra katamaadhaa jibban, katabee kan jibban, magaalaa kan jibban, kan telefoona nama harkaa butan sababa telefoonaatiif kan nama ajjeesan cakkaanyi gara jabeessa warroota akkanaa kanaan biyyattiin weeraramtee jirtiidha. Weeraramnee jirraadha walumaa galatti jechuudha. Weeraramneen tuni tan amma dura Daani'el Kibriit fayyadameedha. Weeraramnee jirraadha. Ari'amnee jirraadha walumaa galatti nutti hadhaa'ee jiraadha jechuun waan kanarratti amma isiin jibbaa gadi fageenyaadhaan fayyadamtee jechuudha. Uummata wallaalaa namaa walii galuu hin beekne kan afaanis hin beekne yoo ati ofii keetii haasofitullee qineedhaan arrabsan jedhanii kan shakkanidha jettee haala sanii arrabsoo hamaadha fayyadamtee jechuudha. Ani viidiyoo kana gabaabsee keessaan bureetiin kan isiniif dhiyeesse malee isii walumaa galatti arrabsoo hamaa gadi fageenyaan fakkeenyaaf akkuma gartee gaafa durii jedhamaati ture gurbaa tokkotu maal naan jedhe dargii jechuun barataa dargiiti namuma gartee gaafa dur barataa turedha. Mana barumsaa keessatti haalota garagaraatiin fakkeenyaaf kan nu arrabsaa turanii jedhe waa'ee haala sirnoota durii kanarraa jechuudha gaafa dheenaaf himnaan jechuudha. Yeroo fedhan fakkeenyaaf ahayyaannaa gaallaa qidmaa'u katama yagabbaa'u የትኛው ነው waan akkanaaf harree fi gaallaa kamtu dura jechuun waan takka takka ofii irra deebi'aniitiin kun garuu arrabsoo miti waan soba ta'ee fi kan irra dubbannu kamtu dura seenee fakkeenyaaf namni tokko qotee bulaan harree isaa oofatu tokko ofiif duubaan deema harree hayyatu dura magaalaa seene haala kan wal gaafatan kan achi ammoo kamtu magaalaa seene kun ammoo harreetu dura seene kan jedhu arrabsoo akkanaa kana jechuudha. Hatta mana barumsaa keessatti haalota akkanaa kanaan nu arrabsaa turani kan jedhu naaf hime jechuudha. Wantoota hedduudha kan waan akkanaa kun akkuma isin beektan. Amma waanuma akkas fakkaatuudha kan isin dubbatte jechuudha. Uummata namaa waliin gallee uummata telefoonota akkaaf nama ajjeesu cakkaanyiidha bakka hundatti uummata namaa walii galuu hin beekne kan afaanis hin beekne yoo ati ofii keetii haasofitullee waa'ee kiyya dubbata jedhanii uummata si ajjeesuudha uummata sitti fiiguudha uummata walumaa galatti namarraa ala bineensa jechuudha. Walumaa galatti bineensa goote jechuudha. Duuba Asteer Badhaadhe eenyuun kan jedhudha. Amma fakkeenyaaf Asteer Badhaadhe kan akkuma isinuu beektanii namootuma gartee fakkeenyaaf abbaadhaan Oromoo haadhaan saba biraa keessattuu saba Amaaraa yeroo kan isin jedhu warroonni haadhaan Amaaraa hunda jechuu kiyyaa miti warroota tokko tokko kan ilaalcha akkanaa qabudha. Warra akkasii dhiifamanaaf godha. Warri haadhaan saba biraa taatan namni jaalatee haadha ofii saba biraa irraan dhalatu jechuudha. Garuu ilaalchi dadhabummaa akkanaa kana qabaachuutu badaadha malee
namni jaalate haadha ofii akkuma nuti hundinuu jaallannu nuti sababa barbaadde haa taatu haadha ofii jaalataa jechuudha namni hundinuu. Heddumina warroota akkasiisantu akkana tahaadhaa fi an kan isiniin jedhee jechuudha. Asteer Badhaanee nama Oromooti namuma gartee akka Ermiyaas Laggasaa akka Abiyyi Ahmad kan akka isii kana hedduudha namoonni akkanaa kan abbaan Oromoodha haadhaan ammoo Amaaraa jechuudha. Yeroo kan isiniin jedhu hundaa miti isiniin jedheetiin jedha asirratti kara biraatitti hin hiikkatina warroonni gartee ammoo haadhaan Amaaraa hunda jechuu kiyyaa miti yoo fedhe abbaa fi haadhaan illee Amaaraa ta'e sanii miti amma waa hin ajandaa kennaa jechuu kiyya. Asteer nama akkasiitii akkaataan dhufiinsa isii isiniin jechuu barbaadeeti. Duuba warroonni akkanaa kunniin haga waggaa afran kana jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa zarree yallaatiif yookiin ammoo Itoophiyaan zarree hin qabdu Itoophiyaa takkatti waan jedhu hedduminaan leellisaa turan jechuudha. Amma akka dhuunfaatitti Asteer Badhaaneedha. Qabatamaan keessa beekuu baannuyyuu namoota gartee fakkeenyaa fi harka lafa jalaatiin Abiyyi itti fayyadamu jedhameeti kan dubbatamu. Itti fayyadamu yeroo isin jedhu siyaasaaf hin baana fakkeenyaaf warra akka Suyyuu warra akka Asteer Badhaanee namoota hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti namoonni akkana Suyyuu Masfiin namicha gartee akkasitti harkaan haasa'u san jechuudha kan barsiisaa dur Amboo Yuunivarsiitii ture san jechuudha. Duuba namoonni akkana kunniin namoota bilisiginaa itti fayyadamtuu jedhameeti dubbatama maaliidhaan yeroo barbaadetti waan akkanaa irratti fakkeenyaa fi bilisiginaa nu qeeqaa yookiin ammoo Abiyyiin qeeqaa yeroo akkanaa kanatti nu abaaraa yeroo akkanaa kanatti ammoo bakka akkanaa kanatti nu faarsaa ebaluun qeeqa walumaa galatti ajandaadhaaf jechuudha. Bakka gartee akkanaatitti nuyi kana Abiyyi makanaa qeeqaa kan jedhu yeroo barbaadde ammoo uummataa fi uummata jidduutti haala ajandaa kana waan akka amma deemamaa jiru kana jechuudha. Haala akka isaniif itti fayyadamamaa warri bilisiginaa Abiyyi Ahmad haala akka isaniif itti fayyadamamaa waan jedhamutu jira. Garuu isaan akka gartee firii yookiin ammoo akkuma anaa kana mirga dubbachuudha waan jedhamu isaan akka waan dubbataniiti fakkeessaniiti jechuudha kan isaan dubbatan. Hundaafuu waan akkasiitti jedhama qabatamaan beekuu baannullee jechuudha. Asteer Badhaanee illee warra isaan keessaa tokko jechuudha. Intalli tun fakkeenyaaf yeroo garagaraatitti akkuma isinuu beektan jechuudha. Abiyyiin deeggaruudhaan qeequudhaan akkuma isin jedhe kana jechuudha. Ajandaa ebaluun sun akkasii maaroon akkasii Itoophiyaa noomoor fakkeenyaaf amma gaafa dhiyoo noomoor jedhamu sana warra noomoorii san facaasaa ture keessaa tokko jechuudha. Warra Itoophiyaa andi hagar andi haymaanot andi baandiraa warra jedhu san irraa jechuudha. Waan kan ifa bilisatti dubbatanii beeki. Haa ta'uti weeraramneen isiin amma jette kun ammoo kan Daani'el Kibriitiinis wal fakkaataa jechuudha. Amman tana amma social media irratti kan gartee namoota keenyaaf keessattuu ijoo dubbii taate namoota hedduu dalansiise wanni isiin dubbattee waan fokkataadha. Haa ta'uti waan fokkataa kana duuba eenyutu jiraadha amma dubbiin. Asteer akkuma amma jenne kana jechuudha an akka kiyyatti fakkeenyaaf akka namoonni hedduun isaa amma fakkeenyaaf akkuma isin agartan jechuudha xiinxaltoonni garaagaraa illee waan kana irratti dubbataati turan jechuudha. Wanni kun ajandaadhaaf kan itti kennameedha. Ajandaadhaaf yeroo isiniin jedhamu fakkeenyaaf yeroo garaagaraatitti naannoo Amaaraatitti waatu hojjetama yeroo naannoo Amaaraatitti waa hojjetamanii akka gartee fakkeenyaaf asii Oromiyaa keessaa yoo naannoo Amaaraa keessatti fakkeenyaaf saba Amaaraa irratti waan akkana yookiin jechaan haa ta'u gochaan haa ta'u waa dalagame warri sun yeroo achii iyyee warri gamanaa kun hin gammada masaanuun lameeni yeroo achiisan gammachiisan tunni aartii yeroo tun ammoo tun aartee sunni walumaa galatti faallaa jechuudha. Masaanuu waliin galle faallaa jechuudha. Fakkeenyaaf warra kan akka masaanuuti isaantu akkasuuf godha Oromoon jibbaa namaan qabu akka masaanuutti fayyadamamaa jechuudha. Yeroo garasi yisiisanii asii akka gartee Oromoon ammoo Abiyyi irratti duulte akkas taate akka Oromoon Abiyyi waliin waan akkana yeroo dheeraadha yaalaa turan jechuudha. Haa ta'uti Oromoon eegaa amala Abiyyi kana yookiin amala bilisiginnaan deemuu kana eega baree irraa bituudha waan kana hedduu harkatti hirkisheessan jechuudha. Ajandaa akkasiisan akkuma isinuu yaadattan fakkeenyaaf faannoo kan jedhamu achiin karaa Wallaggaatiin seenee uummata keenya kana gayaati yeroo dheeraa fixaati ture jechuudha. Akka Oromoon as keessa Oromiyaa keessaa wanni akkanaa kun raawwatamuuf jechuudha. Yeroo garaagaraatti abbootii qabeenyaa achitti qabeenya jalagu wanni akkanaa kun haarayaam isiniin jechuu barbaadeeti. Ajandaadhaan akkanaa kanaan irraa deemamuu dideetiin amma karaa kanaan as dhufanidha. Amma kanatti fakkaatutti maalinni yoo fakkeenyaaf amma Asteer Badhaaneedha amma kana jette Oromoo keessa bakka amma bakka hunda Oromootu jira bakka hunda amma waan fedhilee ta'u aangoo nama Oromootu qaba waan jedhamu san gartee amma sayyaqiin bakka hunda Oromootu jira hattaa kaafteeriyaa keessa waajjira keessa karaa deemuu dadhabe taaksiidhaan yoo deemtu baramisiin akkas jette taaksiidhaan yeroo deemamu maali bakka hunda Oromootu jira weeraramnee jirra. Yeroo jiran amma maaltu tama fakkeenyaaf Oromoo aangoo qabatte kanatu garaa isaan gube amma kanaan amma kan deemamu kana jechuudha. Keessattuu namoota gartee siyaasni walitti kaa'uudha kun yoo isin ilaalta waggaa afran kanatti amma fakkeenyaaf Abiyyi siyaasni inni fayyadamulleen akkamiin siyaasa biyya sanii waan walitti bu'e kana araarsa yookiin ammoo Amaaraa fi Oromoo siyaasa fakkeenyaaf durii faallaa masaanuu ture kana akkamitti tokko ta'a dhaloonni boruu kun akkamitti tokko ta'ee fuula dura tarkaanfataa osoo hin taane masaanuu godhee fayyadamuudha jechuudha. Gaafa wayyaaneetti gaafni wanni kun isaan amma jibbaa facaasan haa jiran malee ni fayyadamti wayyaaneenis garuu qabbanaawaadha jechuudha akkana miti.
amman tana ifa bilisatti fayyadamamaa jechuudha wanna kana kun yeroo garagaraatti kaabineen gurguddaa warra akka taayee danda'a bilisiginna amara ifa bilisatti Facebook irratti arrabsaa jechuudha akkuma isinuu beektan gabas illee as arrabsanii jechuudha wantoota akkana kana hunda fayyadamatoon garuu Oromoon wal haanyaatu maaltu dhibatti hiikkata yeroo garagaraatti itti milkaa'anii jechuudha sababa sanii amma namoota akkana kana keessaan dubbatan fakkeenyaaf Asteer yeroo akkasitti Oromoo waajjira keessa jiru kan bakka Finfinneetti galee taaksii oofutti jirus kan saayikila oofutti jirus kan kaafee keessa hojjetaa jirullee jibbaniiti jiranii kanaafuu mootummaa kana jabeeffannee warra aangoo jiru kana jabee amma kanaadha ajandaa kana jechuudha tarii hedduu kennaaf galuu dhabuutu mala sooshaal miidiyaa kanatti akkuma isinuu agartan amma waan kana karaa tokkoon kadeemamullee hin jira ammoo waan kana hedduu namaatiif ammoo galeeti jira jechuudha amma gonkuma wanti kun waan isin ofirraa kaatee dubbatte jedheetiin hin amanu jechuudha waan kana kan duuba jiru kanaadha jechuudha waan kana tarii haga tokko karaa tokkoon itti milkaa'uu danda'an maaliidhaan namni akka dhuunfaa isiititti kuni waan sirriitti godhame jedhee isii qeequu danda'a yeroo waan sirriitti godhame jette abiyyiin galatoonfachuu baattuyyuu maal taame jechuudha ammati mootummaa Oromootti waan fedhee yoo ta'e aangoo irra jiraasan jechuudha jaamboo jootee faasan muhimaa ture waan fedhee yoo ta'e akka biyya bulchaa jiru Oromoodha Oromoo irratti sirbu jedhee warri gaafa dhiyoo achi zarra fi lolaaf sirbaa ture sunniin jechuudha haala akkanaa kana fayyadamuu barbaadan jechuudha amma Asteer Badhaaneetis kana fayyadamuu barbaadan duuba nuti maal goonaadha amma anamma akka kiyyatti sooshaal miidiyaa irratti akkanatti afarfamee isii beeksisuun wantoota garaagaraatiin dhugaadha gocha kana balaaleffatuun duubaan maaltu dhufu jira amma asirratti waalama warri mootummaa kuni takka ajanda godhachuu deeman warra akkanaa kana keessaa ni fidatan fakkeenyaaf noomoor kan jedhu san intalli tun bal'inaan jechuudha kan isiin oofaati turte ammas akkuma viidiyoo reefuu sanirraa dhageessanii Shimallisii fi Abiyyiiti Itoophiyummaan keessa ni jira alaabaa kana uffatan jetta yeroo isiin dubbattu dhageessanii jirti amma isiin gara kaaniin faaruu alaabaa kanaa yookiin ammoo namni Itoophiyummaa alaabaa kanaa leellisaati gara kaaniin ammoo alaabaa carqii maxxee carqii jette fakkeenyaaf alaabota gartee saboota biraa hunda keessattuu Oromoodha amma akkasiin maxxee carqii yaa maxxaa'u yaa digno waan jedhuudha kan isiin fayyadamte jechuudha akka waan gartee Oromoof illee gartee akka waan yaadig fideeti alaabaa san jalatti ammoo yaadig mataan isaatu nama meeqaa rashanaati ture jechuudha kanaafuu walumaa galatti amma Asteer Badhaaneedha ajandaan isii ispiikara kan duuba jiru ammoo kan isii taphachiisu jiru teephiini jaalannu jibbinuu bilisiginnaadha jechuudha waan akkana kana fayyadamu qaba kanaafuu sooshaal miidiyaa irratti hedduu ajandaa godhachuun sirriimte jechuudha intalli tuni yeroo garagaraatitti wantoota gocha kanarra hama hedduudha kan isiin dubbattu fakkeenyaaf gaafa ni yaartu yoo ta'e gaafa artistii Haacaaluu Hundeessaadha ajjeefamu rabbiin Minilik dallaneeti jira hin cal'isu jettee yeroo gabaabaa keessatti Minilikiin piroofaayila irra kaa'attee waa'ee akkas akkasii jechuudha haala akka isan gammachuu isii yeroo gabaabaa sekondii takka keessatti ibsataati turte jechuudha. Kanaafuu yeroo sanillee Oromoon haga tokko woceetumaan keessattuu yeroo sanitti suukanna hidhamtoota hayyoonni keenya guutuu hidhamuutii fi Haacaaluu dhabuudhaatiin namoota dubbateeti jalisi yeroo garagaraatti kanumaa isin jechuu barbaadeeti ajandaan isii yeroo hundaa'u hooma akkana kanaan wal fakkaatuudha ammantan ammoo waanuma sirna durii keessa amma barbeelaala amma Itoophiyaan guddittiin baanamu san amma waan amma Asteer dubbattu kana kan Abiyyi ijaaruu barbaadulleen waan amma Asteer dubbattu kanaa jechuudha waan biraa isinitti hin fakkaatin Itoophiyaa guddittiin baanamu sun isa kana meela lama sadarkaa kanatti katamee maaliin amma katamee jechuun maaliin fakkeenyaaf amma meela lama waan biyya takka illee jiru biyya san keessa jechuudha wal xiqqeessuu wal tuffachuu fi wal salphisuu inni kaan gartee fakkeenyaaf gubbaa kanatti nama ta'ee inni kaan ammoo lafa ta'ee irra deemamuu jechuudha katameen xiqqeeffamee jira katameen arrabsamee weerarameeti katameen maaliin inni kun sun maaliin sadarkaa kana jechuudha biyya qeerroo gartee hagana xiqqoo fakkeenyaaf magaalaa keessa jiraattee kan dalagattuu miti biyya biraatti yaa jira keenya fakkeenyaaf biyya keenya ollaa teenyaa tana fudhaa amma saboota adda addaa kan achi keessa jiraatu akkuma Itoophiyaatitti hatta Booranni tiifattoonni adda addaadha akkaataa aadaa isaanii kan baadiyaa sanii osoo uffata tokkollee jiran akkuma baadiyaa keen diraamaa itti dalagu kana gurbaa baadiyaa kee jedhamu kan diraamaa dalagu agartan haala akkana kana magaalaa guddittii biyyattii seenanii namni tokkochi fakkeenyaaf kan achi garagalee isaan laaluun jiru jechuudha. Biyya keenya san keessatti dubbata ati afaan kee ka dhalootaa dubbattu sababa afaan Oromoo dubbatuuf Finfinnee keessatti akka biraan laalamaa sababa ati afaan Tigree dubbattuuf akka biraatti laalamaa sababa afaan Walaayitaa haala akka Itoophiyaan guddittiin isaan baanan amma kana katamee mee amma biyya tam jira wanni akkanaa kun jechuudha katameen diqqeeffamee katameen akka maal inni katameen maal jechuudha mee maal namni illee amma gana katamee fi kabiraa jira jechuudha amma katamee kan afaan Amaaraa dhagahu katamee kabiraa ammoo maal inni katamee wanni jedhamu garuu Itoophiyaan guddittiin sun ammoo waan akkana kana Itoophiyaan guddittiin nuuf deebi'uu deemtu suni qoqqoodamiinsa wayyaaneedhaa san balleessuu deemtu suni Itoophiyaa tana jechuudha gabaabduma kana hubachuu qabna ammoo sooshaal miidiyaa irratti ajandaa godhachuudhaan sirriin natti hin fakkaatu isii tanallee gurra itti godhanii akkasii guddisuun waan ergamteef san bakkaan gahuu fi natti fakkaata kun yaada dhuunfaa kiyyaati inni biraa Ustaaz Ahmadiin Jabali Ustaaz Ahmadiin Jabal kana ka hedduudha kabajaa qabnaa fi hedduudha jaalannaa nama guddaadha nama beekaadha nama nuti gartee qeequudhaaf sila hiriyyaa keenyaati miti jechuudha haa ta'uti ammoo nama tokko dogongora inni dubbatu
mammaa kashee Amin Ibroo mammaa kam tokkoon mammaa kuufii isinii mammaa kuu barbaada keessattuu namoonni yookiin ustaaza guddaa kana maaqeexaa tarii naan jechuu barbaadaniif jechuudha. Sheek Amin Ibroo dhiheenya kana akkuma isinuu yaadatan mammaa kan tokko irratti maal jedhanii namichi hantuunni irra bahee dabarraan iyyee jedhan iyya guddaadha iyyee maaliif iyyitannaan hantuuta narra bahee dabre sirraa bahee dabre maa iyyitannaani narra as deebi'aadhaaf hin iyyuu jira as deebisaadhaaf kan iyyutti jiru jedha amma saniifuu namoota akka Ustaaz Ahmadiin Jabal namoota gurguddaa akkanaa kana jechuudha kan hawaasni waan biraa waan guddaa irraa eegu kan ammoo deebi'anii bakka maanoo waan jiran waan sila isaanii miti namni fi nama diinaatii fuuldura ittisuu qaban jenneetiin nuti yaadnu yeroo ofii godhan ammoo irraa dubbachuun dirqamaa jechuudha. Ustaaz Ahmadiin Jabal ani jechuun qeequu birallee dabaree wantoota tokko tokko yeroo laalu jechuun na ajaa'ibsiise fakkeenyaaf warroonni waan Ustaaz Ahmadiin Jabal maxxanse kana hin argin akka tasaa jechuudha isa kana jechuudha akkuma isin agartan kana qeerroo fi faanoo qeerroo jechuudhaa fi footoo kana fayyadamee akkasuma ammas gubbatti jecha inni jedhe kabal'ina isaanii miti mata duree kanaa fi footoo kana waliin laalatii faanoo fi qeerroodhaa gubbatti ammoo mikir lafaanoonaa la qeerroona gorsa qeerroodhaa fi faanoodhaa fi anamma asirratti wanni na ajaa'ibsiise asirratti waa lamatu jira. Tokkoffaa faannoo beekaa Ustaaz Ahmadiin Jabal kan jedhudha mataa kiyya waliin shakkii seene jechuudha beekaa quba qaba qeerroo beekaa quba qaba kan jedhudha mataa kiyya waliin shakkii seene jechuudha dhuguma yoo beekee waan kana ni maxxansaa kan jedhudha yoo dhugaan ammoo beekee maxxanse baay'ee tokko waan rakkisaadha dhugaa dubbachuuf Ustaaz Ahmadiin Jabaliif kabajaa qabaannullee maaliif kan isin jedhe faannoo jechuun isa kana mee jechuun wal yaadachiisumaaf jechuudha faannoo jechuun isa kana አንድ ኦሮሞ አንድ አማራ ከገደለ ኦሮሞ እንገላለን እኛ ሞትን ሳይሆን የታሪክ ተወቃሽነት ነው እንፈረው የትናንትናው ታሪካችን የትናንትናው ማንነታችን ገባቢና በመርሳት ሳይሆን አዲስ ኢትዮጵያ wanni kana siin jedhee fi faannoo jechuun gabaabina yeroo lafa kennu biyya san keessatti akkuma waa'ee intarareefu dubbannee san jechuudha waggaa afran kana keessatti warra gartee jumlaa cafcafaa jedhamu san warra raawwataa jirudha. Amman tanatti fakkeenyaaf mee keessa itti deemina amman tanatti wallaggaan keessatti maaltu hojjetamaa jira dhafaanuudhaan jechaan akkuma reefu dhageessan kana fakkeenyaaf yoo amaari tokko du'e Oromoo dhibba ajjeefnaadha warra jechaa jirudha. Dhugumatti illee haga danda'aniin gocha karaa kanaan fakkeenyaaf mootummaa irraa mirga waan argatanii fi godhaa jiranii jechuudha. Haga shawaa bahaatitti deemanii uummata keenya maal godhaa akka jiran walloon keessatti maal akka godhaa jiran jumlaadhaan rashananiiti namni gartee akka loon bonni fixeetitti karaa gubbaa ciciisaa jechuudha reeffii Oromoodha. Tigraay keessatti waan ilmi namaa irratti hin dalagamne jiru sadarkaatti addunyaatti ragaan baheef human rightiidhaan ragaan bahameefitti karaa gubbatti kan raawwatame kan hunda faanoodha jechuudha kan raawwate. Faannoon waa'ee lola Tigraay kana keessatti miinaa guddaa taphatu iyyuu fakkeenyaaf hatta warri mootummaallee fuula duraaf akkam goona kan jedhu isaaniif yaaddoo guddaadha tahaa jira waan jedhamutu jira. Kasanii meeqa isaanii nuun galchuuti. Walumaa galatti faannoon isa kana ture jechuudha. Jechaanis gochaanis agarsiisaati jira. Mee guyyama takka qeerroo ani Oromoon tokko yoo du'e Amaara dhibba ajjeesa Tigree dhibba ajjeesa ka jedhu agartee jirta Ustaaz Ahmadiin Jabal. Hadaraa waaqa. Agartee jirta mee Ustaaz Ahmadiin Jabal. Qeerroo waan akkasii irratti qeerroo mirgaa fi dimokiraasiidha. Mirgi nama hundaatu akka qixxaahuu fi mirgi faannoo saniitu akka kabajamu. Mirgi Oromoo Amaaraa Tigree mirgi nama hundaatu akka kabajamuu fi mirga ofiitii fi dargaggeessa Oromoo jechuudha waan addaatii miti jechuudha. Akka faannoo kanatti humna ijaaramee yookiin ammoo an akkana waan akkanaa kanan godhaa. Warra jedhu miti jechuudha mirga walqixxummaatii fi mirga eenyummaa isaatii fi saamamiinsa lafa isaaniitii fi warra qabsaa'eedha warra gartee haa isaan gananiitiin gara biraa godhan malee jijjiirama kanas TPLF kanallee warra cabsiisan jechuudha dargaggoota Oromoo jechuudha gabaabdumatti kaayoodhaa fi qabsaawaa jechuudha qeerroon duuba haala kamiini qeerroo fi faannoo waliin kahame bara gaafa duraa sanillee jechuudha gaafuma duraa sanillee maqaa tokkummaatii fi qeerroo fi faannoo zarmaa waan jira waan akkasiitii kan jedhamaa ture waggaa afran kana haala akkamtu taa'ame qeerroo irratti maaltu godhamaa jira faannoon maal godhaa jira kan jedhamu laaluun namaan barbaachisu qeerroo fi faanoon haala kamiin saayinsii kamiidhaan kan waliin kahame anama waliin kaahuma sanuu jechuun maal wannan beekaa Ustaaz Ahmadiin Jabal jedheef illee isa kanaa jechuudha faannoon maalitti akka jiruu fi maal akka tahe beekaa keessattuu yeroo amman tanaa maal akka tahame beekaa Tigraay keessatti maal godhee fi Oromiyaa keessatti ammayyuu Wallagga Walloon keessatti haga Shawaa Bahaatitti maal godhaa jira kan jedhu beekan naannoo itti dhalate naannoo Amaaraa keessatti maal hojjetaa jira haala akkamtu jira naannoo Amaaraa keessa amman tana saamicha akkamtu jira kan jedhu beekaa Ustaaz Ahmadiin Jabal yoo maqaa tokkummaatiif fayyadamuu barbaade faannoo fayyadamuu maal jechuun baay'ee tokko gaafii keessa nama galchaa jechuudha. Inni biraa mikir jechuma qeerroomaaf mikir jechuun qeerroo afaan Oromoo hin beekne jira. Qeerroon afaan Oromoo hin beekne jira. Afaan Oromoo inni beeku kana kun ittiin arrabsaa jiran intalli gadi baatee warra gartee afaan kana maal hin jenne teeti. Qeerroon afaan Oromoo hin beekne hin jiru maaliidhaan afaan Amaaraatiin dhaamuu fi maaliif barbaachise? Mee faannoo waliin kaayee hayyee አንድነቲ ሰኔ ፊ አጀን አንድነቲ አካስቴር ካን አጀን ነው
ammas afaan amaaraatiin qeerroo himuu maaliif barbaachiseedha ammaan kana ajaa'ibsiisan jechuun maal barbaachise qeerroodhaaf kophatti maan himi ayyee afaan jechuun tarii afaan amaaraa kun fuula duraa fi afaan andi hagarii san ta'uuf deema eega jedhamellee qeerroomaaf kophaa maan himin afaanuma kanaanuu jechuudha maaliidha ammaan hiikni sanaan galle afaan amaaraatiin himu eenyu qeerroo afaan oromoo afaan amaaraan beeretu jira ustaaz Ahmadiin Jabal hadara oromummaa yaa ilma jabaloo yaa sheeka kenna yaa kabajamaa kenna tasa tokkummaa fayyadama jettee akkas fayyadamte ta'a kanaafuu ustaaz Ahmadiin Jabal osoo gadi baatee dhiifama nu gaafatte baay'ee tokko dasna jira jechuudha awwanni waliin kaayif kanaaf jettee yookiin ammoo zirzirii nu ibsuu qabda zirzirii baanamu san nuuf ibsi afaan amaaraatiin zirzirii san nuuf ibsi yookiin ammoo dhiifama nu gaafachuu qabda jechuudha maaliif hawaasa keetti balleessitee jirta qeerroon tarii obboleessi kee diqa yoo jiraate qeerroon sanumaa jechuudha walii gallaami obboleessi kee xiqqaa yoo jiraate ilmi jabal xiqqaa yoo jiraate qeerroodha sanumaa jechuudha faannoon ammoo akkuma sii hime kan nama qalaa jiru kan akka reetti gachiibsee nama qalaa jirudha kan Tigraay keessatti akkas hojjeteedha kan Oromiyaa keessatti ammayyuu Wallaggaan ummata keenya maal akka godhaa jiru Walloon ummata keenya maal akka godhaa jiru haga Shawaa Bahaatitti jechuudha naannoo Amaaraa keessatti maal akka godhaa jiru kan sadarkaa addunyaatitti ragaan bahamee jechuudha sadarkaa addunyaatitti kun waan yookiin waa'ee biyya keenyaa qofa isinitti fakkaatiin sadarkaa addunyaatitti jechuu barbaadetti duba haala kamiin qeerroo fi faannoo waliin kaahuun barbaachisee qeerroodhaaf afaan amaaraatiin dhaamamuun maaliif barbaachiseedha maal dhaamsummaan qeerroo fi faannoo walitti ilaallatu maal inniidha anamma kana maaf hin galle jechuudha kanaafuu ustaaz Ahmadiin Jabal hadaraa kee waan kanarratti yookiin ibsa nuu kenni waan jechuu barbaadde yookiin ammoo dhiifama nu gaafadhu siin jenna kaa adabdu moobaala biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.